done it for the first time. Akala kofsa Gregorian barakudha sagal duwwaa afur hojjettoota dhaabbata qoricha Jarmanii Bayer eji Leverkusen keessatti argamuun garee ispoortii hundaa'edha. Gareen Leverkusen kun kubbaa miilaa qofa osoo hin taane atleetiksii, kubbaa kaachoo, kubbaa harkaa, jimnaastikii fi garee ispoortii biroos kan of keessatti hammate ture. Gareen kubbaa miilaa Bayer Leverkusen barakudha sagal 79 erga Bundesliga Jarmanitti guddatee liigicha keessatti morkachaa yeroo 5 sadarkaa lammaffaan kan xumureen alatti shaampiyoonii liigichaa ta'uudhaaf garuu waggoota 120 hawwii bira darbuu hin dandeenye. They really have done it. They've made history. Waggoota 31 dura erga waancaa Jarmaniin shaampiyoonii ta'ee booda immoo ija waancaa tokkollee argee hin beeku. Kun immoo deeggartoota kilaboota kubbaa miilaa Jarmanii birootiin maqaan masoom Leverkusen yookaan kilaba waancaa argachuu hin dandeenye jedhu akka ba'uuf isaan godhe. Eebila 14 bara 2024 garuu gareen Xabi Alonso leenjuu kilabichi erga hundeeffamee yeroo jalqabaatiif shaampiyoonii Bundesliga akka ta'u gochuun Leverkusen gara Bayer Leverkusen dhugaatti jijjiire. And then all they need is one more win. Istaadiyeemiin Bayer Areenaa namoota 30,000 ol qabachuu danda'u tapha Leverkusen shaampiyoonummaa isaa itti mirkaneeffate dura deeggartoota kilabichaatiin marfamuun daandiin gara istaadiyeemichaa nama geessus maqaa Xabi Alonso mogga'uun garee isaanii simachaa turan. Bara dorgommichaa osoo hin mo'amin imalaa kan jiru Bayer Leverkusenis goolii 5-0 Werder Bremen injifachuun hawwii fi abjuu deeggartoota kilabichaa bara dheeraa milkeesse. Lammiin Naayijeeriyaa Victor Boniface penaltiin Granit Xhaka taphaan goolii tokko yoo galchan jijjiirame kan seen lammiin Jarmanii umurii 20 Florian Wirtz goolii 3 galchuun hat-trick hojjete. Deeggartoonni kilabichaas gammachuun burraaqaa Bayer Areenaa weeraran. Bayer Leverkusen are German champions for the first time. Bara dorgommii 2002 taphattoota akka Michael Ballack, Lucho fi Roberto garee ofii keessatti kan hammate Bayer Leverkusen akkuma bara kana waancaa 3f morkachaa turus xumura barichaarra garuu Bundesliga Jarmaniin Borussia Dortmundin qabxii tokkoon caalamuun waancaa Jarmaniin Schalken, Champions League Awurooppaan ammoo Real Madrid mo'amuun waancaa malee harka qullaatti hafe. Bayer Leverkusen kana dura waancaa argachuu haa baatuyyuu malee taphattoota ciccimoo dandeettii kubbaa miilaa qaban Jarmanii fi addunyaaf gumaachaa turus waancaa meestishaala argachuuf garuu Xabi Alonso fi garee isaa eeguudhaaf dirqame. In a historic season with 79 points after 29 games without defeat, a new Bundesliga record. Bara 2022 yeroo Xabi Alonso leenjisaa Leverkusen ta'uun gara Bayer Areenaa imaluun kilabichi Bundesliga lammaffaatti gadi bu'uudhaaf sadarkaa 17ffaarra ture. Xabi Alonso garuu xumura barichaatti Leverkusen sadarkaa 6ffaan xumursisuun hirmaannaa Liiga Awurooppaa akka argatu gargaare. Kilabichi sadarkaa 6ffaan haa xumuruyyuu malee bara kana olaantummaa Bayern Munichiin waggoottan 11 darbaniif qabameetiin ture ni goolabaaf namni tilmaame hin turre. Taphattoota kilabichaa keessaa Granit Xhaka jalqabii barichaa irratti waan kana ni milkeessina jedhee hiyyaannee hojjetu. Florian Wirtz immoo waan milkeessine kana sirriitti hubachuudhaaf yeroo fudhadhee yaaduu na barbaachisa jedhe. 4 goals in the first 3 games for the Nigerian and a perfect start to the season for league leaders Leverkusen with 9 points, 11 goals scored and just 3 conceded. Daareektarri Ispoortii Bayer Leverkusen Simon Rolf Xabi Alonsoon garee guddaa leenjisee muuxannoo qabaachuu baatus dandeettii isaatti amannee leenjisaa Leverkusen isa gochuudhaaf murteessine. Inni immoo dandeettii fi milkii taphataa ta'e gonfateen taphattoota kilabichaa amansiisuudhaan milkii argameef gumaachuu dubbate. Bara dorgommii kana Alex Grimaldo waliin walumatti goolii 48 keessaa qooda kan qabu taphataan sarara qarqara mirgaa lammii Neezerlaandisii fi Bayer Leverkusen Jeremy Frimpong Xabi Alonsoon waancaa addunyaa fi Champions League Awurooppaa dabalatee waan hundumaa taphataa ta'e injifate. Akkamitti garee ofii akka fayyadamuu fi hanqinaa fi cimina keenya ni beeka jechuun Associated Pressitti hime. Taphattoota murteessoo kilabichaa keessaa bara kana Aston Villaaf taphachaa kan jiru Musa Diaby paawundii miliyoona 50 oliin kan gurgurate Bayer Leverkusen taphattoota muuxannoo qaban keessaa Granit Xhaka Arsenal irraa paawundii miliyoona 21 yoo mallatteessifatu Jonas Hoffenheim irraa Alex Grimaldo immoo Benfica irraa bilisaan mallatteessifate. Hanqina sarara fuulduraa irratti qabu furuuf ammoo Victor Boniface kilaba Belgium Union Saint-Gilloise irraa yoo mallatteessifatu walumaa galatti jijjiirraa gana darbeen euro miliyoona 90 qofa baase. Maallaqni gurgurtaa taphattoota irraa argate immoo yoo irraa hirrifame euro miliyoona 20 qofa kaasnaasaa keessaa baase. Midfield General Alejandro Grimaldo, wing wizard,
Victor Boniface, dominant striker. Tooftaa taphaa 3-4-2 fayyadamee kubbaa to'achaa akka gareetti ittisaa garee faallaa weeraruun goolii kan oomishu gareen Xaabii Alonso Leverkusen taphattoota kilabicha keessa jiran ga'umsa isaanii fooyyessuun kanneen muuxannoo qaban garichatti dabaluun milkaa'ina gonfatee shoora guddaa qaba. Taphattoota garicha keessa turan keessaa Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Jonathan Tam, kan barana dabalaman keessaa immoo Granit Xhaka, Jonathan Ofiman, Alex Grimaldo fi Victor Boniface faan warreen eerramanidha. Dorgommii hundaan taphoota 43 taphate keessaa 38 injifachuun 5 qixa yoo bahu goolii 123 garee faallaa irratti galchuun 31 qofa keessummeesse. Florian Wirtz with a masterful goal that even Xabi Alonso has nothing to say about. Guutaan 20 darban keessatti kilaboonni gidduu lixanii shaampiyoonii Bundesliga ta'uun olaantummaa Bayern Munich itti gufuu ta'an Werder Bremen, Stuttgart, Wolfsburg fi Borussia Dortmund hundi isaanii bara dorgommii shaampiyoonii ta'anitti Bayern Munich injifatanii jiru. Bayer Leverkusenis bara kana tapha jalqabaatiin Allianz Arenatti goolii 2 qixa yoo bahu tapha deebiitiin ammoo goolii 3-0 dirree ofirratti Bayern Munich injifatee ture. Erga bara 2009 Wolfsburg shaampiyoonii ta'e booda kilaba haaraa tarree shaampiyoonitaatti makame kan ta'e Bayer Leverkusen kilaba 13ffaa shaampiyoonii Bundesliga ta'edha. Ji'oota 18 keessatti kilaba gara Bundesliga lammaffaatti bu'uuraa ooluudhaaf wixxirfachaa ture shaampiyoonii Bundesliga kan godhe Xaabii Alonsoon amma maatii hirootaa fi deeggartoota keenya wajjin gammaduu qabnaa kun miira addaati jedhe. Leverkusen waggoota 22 dura waancaa 3 morkachaa ture boodarra harka duwwaa galee bara kana garuu waancaa Messi shala fudhachuun eegale liiga Awurooppaa fi waancaa Jarmanii dabaluun ni xumuraan gaafii yeroon deebisu ta'a. Bayer Leverkusen are German champions for the first time in a historic season.